Amanamatti walii galee tolgalee bahee kiyyoo diriirsa sabaka kuula farraa balleessuun maaliif jallinaan keessa muusa akka murtoosaaf akka dhiyeenyaa fi namni sarara mootittaan hin jiru hin dhufe mootichi dadhaboota fi galmee bade jijjiiru ammam nunnumaa dheeressee ol kasa gubbaan ga'ullee muka nunnumaa shantama mordoo kaayyoo kaa'illee sabaka kudaan nalatee yuuda tarra duuti ga'u waaqayyo dubbii fixeera eenyu fannoo fakka ta'u namni mootiin jaallata kam ta'a farda mootii yabbate karaa sagaleen waaqayyo gooftaa yoo dubbatu akkas jedhe dubbata macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoobsa 1 ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo gara kootti jedhee iyya koos anaaf dhaga'e jedha oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa fuula online church hundaaf waldaan ifa dhaloota hunda gaafa guyyaa waxabajjii 7 bara 2023 akka lakkoobsa Awurooppaatti guyyaa 3 kan turu eebba faarfannaa eebba kitaaba raajii takkaallenyii fi eebba barattoota barnoota cuuphaa baratanii faa sababeeffachuuf waldattiin konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee jirti guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase abbaa mul'ataa fi hundeessa waldichaa nama waaqayyo raajii takkaalli tajaajiltoonni waldichaa nama waaqayyo hojjetaa wangeelaa yaadasaa nama waaqayyo hojjetaa wangeelaa geeta'uun gaggeessitoonni waldichaa nama waaqayyo abbabech nama waaqayyo siifan nama waaqayyo galaanee nama waaqayyo maskarab nama waaqayyo kiyyaa nama waaqayyo haannaa nama waaqayyo alam nama waaqayyo masarat nama waaqayyo hawwii nama waaqayyo lalisee nama waaqayyo baqqalechi faadha tajaajiltoonni guyyaa kana saganticha irratti argaman nama waaqayyo raajii baqqalaa raajii wandee raajii imnatu raajii efreem raajii saddeeta raajii misgaanu raajii margaa raajii aklilu raajii birhaanu raajii asteer soortuu abdiisaa hojjetaa wangeelaa inkiraasee faarfataa asaffaa faarfattuu caaltuu faarfattuu magartuu faarfattuu hawwii faarfattuu shumee faarfattoonni guyyaa kana faarfannaa isaanii eebbifamu faarfattuu lamlam faarfattuu haannaa faarfattuu shawaayyee faadha maal kana qofare guyyaa kana waldoonni saganticha irratti argamanii eebba waaqayyoo qooddatan waldaa guutuu wangeela elshaadaay waldaa kakuu waaqayyoo idil addunyaa waldaa burqaa wangeela fayyina kiristoosiin argamee guutuu addunyaa waldaa karaa moo'ichaa waldaa humna wangeela kiristoos faa saganticha irratti argamanii eebba waaqayyoo ni qooddatu aga dhagaa guyyaa kana wangeelli waaqayyo humnaan ni lallabama waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffatama dhukkubsattootaaf ni kadhatama namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu maarree dhuftanii qooddattoota eebba waaqayyo akka taatan jaalala kiristoosis hin beeksisna iddoon argama keenya karaa onlaayinii waasaappii irratti waldaa ifa dhaloota hundaa keessatti nu argattu odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya duwwaa 927477864 nu argachuu dandeessu ኢየሱስ ክርስቶስ አረስ ቦሩስ አማበራ በራት ሰኑማ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 1 ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ጩኸቴንም ሰማኝ ይላል የምስራች የመንፈሳዊ ሚዲያ ኦንላይን ቸርች ተከታታይ በሙሉ የትውልድ ሁሉ ብርሃን ቤተክርስቲያን ከሰኔ 7 እስከ 9 2023 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለሶስት ቀን የሚቆይ የመዝሙር ምርቃትና የነብይ ተካልኝ የመጻፉ ምርቃትና የድነት ትምህርት የተማሩ ተማሪዎች ምርቃትን
አስመልክቶ ቤተ ክርስቲያኒቷ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለምድሪቱና ለሕዝቡ ቀብቶ ያስነሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምስራችና ባለራእይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ተካልኝ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰው ወንጌላዊ ያደሳ፣ የእግዚአብሔር ሰው ወንጌላዊ ጌታውን፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች የእግዚአብሔር ሴት አበበች፣ የእግዚአብሔር ሴት ሲፈት፣ የእግዚአብሔር ሴት ገላኔ፣ የእግዚአብሔር ሴት መስከረም፣ የእግዚአብሔር ሴት ክያ፣ የእግዚአብሔር ሴት ሃና፣ የእግዚአብሔር ሴት ዓለም፣ የእግዚአብሔር ሴት መሰረት፣ የእግዚአብሔር ሴት ሐዊ፣ የእግዚአብሔር ሴት ለሊሴ፣ የእግዚአብሔር ሴት በቀለች ናቸው። በዕለቱ ተገኝቶ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ በቀላ፣ ነቢይ ወንዴ፣ ነቢይ እምነቱ፣ ነቢይ ኤፍሬም፣ ነቢይ ሰዴታ፣ ነቢይ ምስጋኑ፣ ነቢይ መርጋ፣ ነቢይ አክሊሉ፣ ነቢይ ብርሃኑ፣ ነቢይት አስቴር፣ ፓስተር አብዲሳ፣ ወንጌላዊ እንክራሴ፣ ዘማሪ አሰፋ፣ ዘማሪት ጫልቱ፣ ዘማሪት መገርቱ፣ ዘማሪት ሐዊ፣ ዘማሪት ሹሜ ናቸው። በዕለቱ መዝሙራቸው የሚመረቅላቸው ዘማሪዎች ዘማሪት ለምለም፣ ዘማሪት ሃና፣ ዘማሪት ሸዋዬ ናቸው። ሚኒ ብቻ በዕለቱ ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት የሚካፈሉ ቤተ ክርስቲያኖች የጉቱ ወንጌል ኤልሻዳይ ቤተ ክርስቲያን፣ የእግዚአብሔር ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን፣ የቡርቃ ወንጌል ፈይነ ክርስቶስ ይናርገሜ ጉቱ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን፣ የከራሞይቸ ቤተ ክርስቲያን፣ የሁምነ ወንጌል ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት ይካፈላሉ። ምን ብቻ በዕለቱ የእግዚአብሔር ቃል ባይል ይሰበካል፣ እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል፣ ለታመሙት ይጸልያል፣ ሰዎች በትንቢት ቃል ይጽናናሉ። ስለዚህ ሁላችሁም መጣችሁ የክርስቶስ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በክርስቶስ ፍቅር እናሳውቃችኋለን። እነሆ መገኛ ቦታችን ኦንላይን ላይ በዋትስአፕ የትውልድ ሁሉ ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ስልክ 0927477864 ታገኙናላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ነገም እስከ ለዘላለም ያው ነው። namni mootiin jaallata kam ta'a farda mootii yabbate karaasa guddicha mandarichaanana hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundee sangoo gullata hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundee sangoo gullata hin badu qoroo yihuda hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundee sangoo gullata utuu qabu ergaa gurguddaa hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundee sangoo gullata ergaa Isaayyaasiin dubbate hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundee sangoo gullata.